damee tokko qofa ta'uus miti. Itti gaafatamni majlisa ulamaa pirezidaantii majlisaatiif innumti. Kan bormamaaru isa dabalatee caasaa guutuudha. Akka dhaaba addaatti akka filachiisu jedhamee immoo warra federaal guddaayochiidhaan kan qopheeffamee waan sana keessattummoo yeroo sana dhibbaan dhibbatti kan deemaa turan Dr. Shifarraa Taklamaariyaamiif Mulugeetaa Wulataawotti kan daddabalate jaratu waa hedduu harka waan majlisni godhuu qabu jaratu achi barreessa waraqaan waan jarachi dubbatan hundi nu gahaa ture dagaadhaan daddabalate. Haalli kun sirrii miti nu mormaa turre nu alatti dhiisanii filannutti deemuun sirrii waan hin taaneef jarri maal jedhanii amanan jara kana yoo dhiifne nu jeequu kanaafuu nu qabanii maneedhaatti nu naqanii shororkeessaadhaan himata nutti bananii filannoo akka barbaadanitti jarri gaggeeffatanii nama barbaadan keewwachuudha yaalii godhanii namootuma keewwatan keessaa immoo eeguma karaadhuma jaraatiin immoo filatame kan akka Sheekh Khiyaar Muhammad Amaan waa tokko karaadhuma sirriitti deebi'uu qabannaan jaras akka buusanii wannuma beeknu jechuudha aluma sanaayyuu. Amma haala kana keessatti wanni nu hidhamnee fi kana eega hidhamneen booda himata nutti banan Maakalaayii seennee baatii 3 walakkaa Maakalaayii keessatti hidhamnee rakkinni hedduun dura gahee keessa dabarfannee himata bananii himata lama nutti banan. Tokko heera hegga mangistii kana mootummaa kana humnaan diiguu kan jedhu himata tokko bananii lammaffaa immoo keeyyata shororkeessummaa jedhanii qaban himata lama nutti banan. Himanni lammanuu jara nutti bananii ni dhuma du'a lachanuu kan murteessisu umrii waggaa 20 waan akkanaati. Lama nutti bananii manni murtii gaafuma duraa laallee yakki dalagame jedhame tokko himanni immoo lama ta'e tokkuma keessa seenaa jedhanii dhumarratti tokkumatti deebisanii shororkeessaa kan jedhuun himatanii ragaadhuma qopheessanii namummaa achuma keessaa qaban walitti funaanan. Fakkeenyaaf gaafa nu himatanu himata irratti maal jedhan ragaa 197 qabnaa jedhan. Nu nama 31 jechuun dhaabni lama jira. Koree fala barbaaddu sun nama 31 miti. Koreen 17 keessaa nama 9 fudhatani. Warra kanatu biyya sochoosaadhaan nama 9 himatanii achiin booda immoo koree kana warra gargaaranii dabalatanii nuun immoo qunnamtii kan hin qabnu kan haadha manaa Juunaddiin Saadoo ministeera fi pirezidaantii nutti dabalanii nu waliin walumaan himatanii waraqaa irratti ragaa 197 qabna jennaan dinqisiifannee nu ragaa waan jedhamu soba mee eenyuun fidaaru jenna eegne. Haaluma dhufu walumatti ragaa 197 qabna haa jedhanu malee ragaa 97 fidan. 97 hunda keenya irratti jechuudha nama hunda irratti. Sana keessa ragaan jarri fidan namni 13 nama tika dhufe 22 poolisii dhufe namni 13 ammas warra majlisaa dhufe namni 23 immoo taazaabii jedhanii ganda keessaa kan fudhan warruma kaatireedhuma ganda keessatti hojjetan warruma jarri gurmeessani jara kana dhufe namni hedduun numan beeku wannuma itti himame achitti qophaa'ee dhufee dubbate. Akkana jedhaa ragaatti baay'anii qopheessanii maal jedhanii amansiisanii maal jedhanii fidan. Kana keessaa tokko fakkeenyaaf ansii kaasa. Sayyid Burhaan jedhama. Sayyid Burhaan nama nu beeknu. Dr. Kamal irratti ragaa Dr. Kamal Galatuu irratti ragaa ba'uudhaaf dhufe. Hundi keenya iyyuu beeknan. Maakalaawitti tikatu qabee sodaachisee hidheenii fidenisuma. Alumanni dhufu an wannan beekun jiru. Tikanna fidee dubbachuu maqaadhuma saalatuun himati rifate tikumanna fidee wannan beekun jiru jedhe. Cumaan abbootiin seeraa silaa maal jedhanii namni kun fedhii isaatiin ragaa bahaaramu dirqamee ragaa bahaaramu jedhanii waan achi gaafatamtu abbaa langaarra waan gaafatamtu qofaaf deebii kennitaa jedhanii. Cumaan gaaffii jalqabanii. Waan adda addaa keessa seensisuudha yaalanii inni sotuma sadaatu jedhe booda bukaatuun keenya kaatee sila tikatu humna na fidee wannan beekun jiru jetteetta maal inni sana yen cumaan sina sir'aati dhanni ka'an kana gaafachuu mirgan qabdu jedhan inni akka ragaa ba'u eeyyamamira waan inni ragaa ba'u immoo gaafachuun hin dandeessu jedhamee murtii kennineerra jedhanii guyyaa cufantu jiru. Namoota tokko fakkeenyaaf Tedros abbootii alangaan ala sana turanii waan ammallee ari'amaniiru kaanillee gadhiisaniiru. Waan jarri hojjetaarantu ajaa'iba ture. Tedros Geetaachoo jedhama abbaa alangaan tokko konkolaataa keessa taa'e konkolaataadhaan fidan nun beekanu ragaan
nu harka keenya hidhamee seenaa irra mana murtii achumaan Ahmadiin jechuun kanaa jedhanii ala jarri mul'isan arginan nu himanu harka baasin ana rakkatin Ahmadiin hin jedhe isuma jarri nu argaaran ana rakkatin achumaan seenne jarattiin kun ammumatti mul'isan isumaan akkana jedhe kan hin argitu hin irraanfatti maalan jedhe Sheekh Hajji Ibraahimtu turani Sheekh Hajjiidhaan mee uffata kana koofiyyaa fi marata keewwadhu baasaa jedhee sana harkaa fuudhee keewwadhe taa'e isuma kana bakkeetti ana jedhee agarsiise na wallaalanii jechuudha asitti seena manuma murtii keessatti booda maal jedhani lakkoofsa dabaree himannaatiin hata'anuu jedhan tokkoffaan dura ta'a lammaffaa achiin booda maal lammaffaa achi dhaqi isa jedhee mul'isidha miti himan ani tokkoffaan Abubakar Ahmad himatamaan lammaffaan ana yoo lammaffaa ta'e lammaffaan isa dhanii harkumatti qabuudha eenyuun hin mul'isannaan hin rakkatan achumaan maal jedhan warri ragaa bahuu ala rakkatanu haala sanaan baay'ee hebuu jedhama Qilinxoo hoogganaan isa ture maaliif akkanan keenya jedhee maakalaayii poolisii kan ture inspektar Asaffaa innaan isatu mana murtii fida ture maaliif akkana calliftanii kun ragaan akkana waliin dubbatanii dhageenya aluma sana alanuu laaqanaa deebinu mana murtiitti ta'a booda dabareedhaan taa'uu qabdu jedhan hin teenyu jennee falme dabareedhaan teessinu achumaan jaraan wallalle booda eenyu dhufe abbootiin seeraa dhufanii seenan dabareedhaan ta'a jedhanii taa'uu qabu hin teenyu jenna dhumarratti maal jedhan akka hojiidhaaf anja'u dabareedhaan taa'e jarris murteesse agartu dabareedhaan amma akka dhadhaan teenyanu eega teenyan booda Abubakar Ahmaditti ragaa bahuudhaaf ragaa tokko fidan Abubakar tokkoffaadhaas sireen immoo kan irra taa'amu barcumni kan irra taa'amu nama 11 danda'a akkanatti 11ffaa gara mirgarraa jedhamee itti himameera namichi dogoggoree tokkoffaa gara bitaarra dhaqee isa jedhee mul'ise amma lakko hamma kanallee utuma hin beekini nama hin beekne kan haaluma kana ragaa jedhamee dhumarratti isinitti rageeffameera mootummaa islaamaa dhaabuudhaaf socho'aa turtanii uummata gowwoomsitanii anatti waggaa 22 himatamaa tokkoffaa Abubakar Ahmaditti waggaa 22 Kaamil Shamsutti waggaa 22 Yaasiin haala kanaan gamanni murtii kan ture waa hedduu keessa dabarfanne Mankaraasaa yookiin immoo akraariis ni jechaa turan amantii islaamaa keessatti akkamitti ilaalama mankaraasaa yookiin immoo akraarii jechuun maal jechuudha akkamitti amantii kana keessatti nama maal godhate akkas waan akkasiiti ilaaga amma dura akka seera Itoophiyaatti amma rakkinni guddaan jiru maal miidiyaaf namoonni siyaasaa waan barbaadaniin nama moggaasu garee hundumaa baluun shororkeessaa baluun akraarii baluun akkas tsara salaam farra nageenya maqaa nama hunda moggaasaniiru jara qofatti moggaafamneef akka barbaadan godhaa deemaa turan amma keeyyanni akraarii jedhu himata keessa hin jiru paarlaamaan kan baase yakki akraarimmaa jedhamu hin jiru seera Itoophiyaa keessatti garuu mana hidhaa gaafa seennu maal argine yakka 9 namni himatame naannoo ofiitti dhaqee hidhamuu mirga hin qabu hidhamaan tokko bakka maatiin isaan jirutti hidhamu tokkoffaa shororkeessaa jedhan lammaffaa mankaraaressaa yookaan akraarii jedhan keeyyanni kamuu hin jiru keeyyanni waa'ee kanaa dubbata garuu miidiyaarra jira malee seeraarra hin jiru amma dura maal inni kan jedhu hiikkaansaa definishiniinsaa kaa'amuu qaba garaa kamiinuu yoo yakka ta'es define godhamee hiikkaan kennamee fi kana gochuun dhowwaadha jedhamee seeraan bahuu qaba amma sun miidiyaarra ture miidiyaadhumarraan dhabamnaan yakkuma kan Itoophiyaa sirreessana jennaan sana sirreessuu hin jirru miidiyaarratti jira federaal guddaawwachiitu leenjii walitti qabe abbootii seeraa amma federaal guddaawwachiin abbootii seeraarra maal qaba waan tokko hojii hin qabu hojii isaatis miti isa jalas hin jiru yeroodhaan leenjii walitti qabee Nifata kaalaas jedhanii maqaatti moggaasani maqaa kana warra mana hidhaa abbootii alangaa abbootii seeraa walitti qabee federaal guddaawwachiin akraarii maal jechuudha jedhee himaaf achiin booda sammuu jaraa kanaan sheeppu godhee akka achi dhaqanii murteessanu leenjii akkana hedduu gaggeeffamaa turutu jara gaafattee asitti immoo bal'inaan
Practically seerarra waan hin jirre. Haala kanatu hojjetama. Yoo amma akraarummaa jechuun jarri barbaadanii adheefnuti amantaa koo malee amantaan nama biraa jiraachuu hin qabu. Yookaan immoo namni biraa dirqiidhaan amantaa koo fudhachuu qaba jedhanii yoo dirqisiisuu ta'e amantaa islaamaa biratti dhowwamaadha. Akka amantaatti laa ikraaha fi ddiin qad tabayyana rushdu min alghayy. Amantaa keessatti dirqisiisuun hin jiru jedha. قد تبين الرشد من الغي كران سري هنتاني أدبا فمي إفسمي رأي وجين الرأي قبو نمي توقع أمنتاسا إيسي أمنتاكو أكفرأتون هوايون جدي كان أمنتانكو جدي إسا إفسولاس كران دوغو غورا كان جدي إسان إفسولان ألا أن نمكمون بركسيسو مرغنق karaan kun jahannama geessaa jedhee amanus fedhee kan ittiin deemu isa malee anaa miti. Amantaan immoo waan onneeti. Nama dirqisiisuudhaan waan dhufuun sana qofaa miti. Amantaa islaamaa keessatti maal jedha rasuul rabbii sallallahu alaihi wasallam? halakal mutanatti'uun. Namoonni diiniidhuma islaamaa kana keessaa waan jajjabaa qofa namoonni filatan tokko jiru. Diiniitti jabaachuu jechuun waan jajjabaa qofa fulaalachuu jechuu miti. Waanuma waa jajjabeessu namoonni diiniitti jabaachuutti fakkaate waa tokko irratti ulamoonni bakka lamatti qoodaman. Isu lama keessaa isa jabaa filachuu. Waa hundarraa isuma jabaa filatanii jabeesseen diinii kana qabaa jedhanii ilaalcha kanaan waan akkanaa jajjabaa fudhachuun hin danda'amu. Namoonni akkana achi bahanii sardamanii waan jajjabaa qofa fudhatan diiniin jara hinjifata malee jarri danda'anii sana keessa hin turan. Diiniin kun bal'aadhaa gara laaffummaa qabaa waanuma danda'ame kana keessatti karaadhuma giddu galeessaarra deemaa jedhee kan islaaman nu barsiise. Nama biraas maal jedhan namoonni tokko dhufanii waa'ee jannata seenuu waa'ee maal yaadanii cuma waa'ee ergamaa rabbii kaasan. Ergamaan rabbiin yakka jaraa isaanii isinii dhiisera yakki irratti barreeffamaan jiru. Kan darbes kan dhufus dhiisera jedheen tokko. Lamaffaa isaan nabiyyi rabbii ta'uu isaaniitiin akkana kunoo isuumu. Isaan akkana jedhanii ilaalanii nuummoo rabbiin yakka keenya nuun dhiifne nuu jedhanii sadarkaa ofii ilaalanii numarratti tokko maal ammaan boodaan haala manaan fuudhuu jedha. Tokko ammaan booda yeroo hundumaa nan zooma'anii jedha. An tokko laylii guutuun salaataa booda rafiitiin hin jiru jedha. Waa'eedhuma diiniiti. Achuma rasuul rabbii sallallahu alaihi wasallam kana dhagahame waamanii na dhageessanii jedhan. Anna rafa ka'een salaataa jedha. Nan nyaadha nan soomaa jedha. Haadha manaas nan fuudhaa jedha. Namni sunnaa koo jala hin hordofne anirraa yeemiteedha. Jarku waa balleessanii tulaale loojikaalii waa'eedhuma amantaati. Wanuma amantaa jaallatamu kana cimsani. Garuu akkana cimsanii deemuun karaa rasuulaatii miti jedhanii rasuulli jarumatti himan. Nama biraa dirqisiisuu miti. Atumtu karaa giddu galeessa qabachuudhaaf extremely deemeen jannata argadhe karaan kun sirrii miti jedhee amantaan si balaaleffate. Amma kiraarummaa jechuun maalii kan jedhu dura diffaayin ta'uu qaba. Definiishiniin kun kan irratti walii galamuu ta'uu qaba. Achiin booda definiishinii sanaan amantaan isaa maal jedha, kiristaanni maal jedha, seerri maal jedha waliin haasa'amuun hin danda'ama jechuudha. Baay'ee galatooma. Mee turtii mana hidhaa waggaa 22 sirriitti murtaa'e keessa hammam turtanii haalli qabiinsa mirga dhala namaa achi keessa ture maal fakkaata? Waggaa 22 keessaa waggaa 5 ji'a 6 walakkaa yookaan guyyaa 2030 walumatti guyyaa 2030 mana hidhaa keessa ture. Mana hidhaa kana keessatti maakalaawii ji'a 3 walakkaa maakalaawii keessaa immoo manni dukkana meetira 1 walakkaa ta'u mana qabbanaa jira. Achi keessa immoo guyyaa 13 keessa ture. Walumatti guyyaa ji'a 3 walakkaa hidhameetan gara Qiliinxoo deeme. Qiliinxoos qaalitti deeme. Qaalitti eegan deemeen booda baatii gara
torbaan booda gara immoo Qiliinxoo deemnee Qiliinxoo ammas amma ta'e turre ammas deemnee Qaalittiitti dhufne. Yeroo kana keessatti zoonii adda addaa keessa taa'eera. Maakalaawii keessatti yoo dhufne ilaalle maakalaawiin cufamuu kan qabu amma hin turre. Maakalaawiin kan Haile Sillaaseen ijaaran achi keessa jira. Kan Dargiin ijaaree jira. Kan mootummaan kunis ijaaree jira. Gaafa mootummaan Dargii jiru namoonni hedduun keessatti kolaafamaa turan, ajjeefamaa turan, garafamaa turan namoota mootummaa Dargii morman. Bara Haile Sillaasee immoo namoota Haile Sillaasee mormantu achi keessatti tarkaanfiin adda addaatti fudhatamaa ture. Achiin booda Dargiin ala taayitaa qabatu Haile Sillaasee balaaleffata. Mootummaa uummata miidha jedha. Idee achuma keessatti cimsee ijaare. Amma manni inni qabbanaa achi keessa jiru Maakalaawii Dargiitti ijaare. Jarri kun Dargii kana hunda balaaleffata. Maakalaawii ittuma fayyadamaa ture. Ma balaaleffachuun afaaniin hiikan qabu. Praktikaalii waan sana faallaa sana arge. Amma cufamuunsaa turus sirriidha. Muuzeemii godhamuunsaas sirriidha. Garuu anaaf Maakalaawii cufuu caalaa yakka akkanaa hojjetamaa jiru Itoophiyaa kana keessatti guutuu akka dhaabbatu irratti walii galamee yakki akka kana seenaa ta'ee akka hafu yoo hin godhamne mana Maakalaawii tokko cufanii Maakalaawii hedduu lafatti dhiisuu ta'a. Buufanni poolisii Itoophiyaa keessa jiru guutuun manni icciteedhaan namni itti hidhamu bakka hedduudha. An fakkeenyaaf gaafa dura na hidhanu mana tikaa na bulchan. Fuula koo hidhanii mana tikaa keessa. Mana tikaa Ambulee keessatti bakka isaanillee booda barus achi keessa namoota hidhamantu jiru. Namoota sana ni arguan mana qophaa keessa bulu. Namni ala aadu sagalee isaan dhageessa. Rafaa alanni kurrisu sagalee isaan dhageessa. Mana hidhaa ture. Eessa akka jiru beekamu? La Finfinneedhuma asuma Teediroos Addabaabaayidhuma kana biiroodhuma tikaa jedhamee kan beekamu Teediroos Addabaabaay naannoo Churchill View Hotel kan harka mirgaarra kan jiru. Barreeffamni irratti kennamee ture yaani ergasuma nan beeka biiroo tikaatti jedhama dubbatamaa namni irratti garuu የስደተኛና maal jedhamee waraqaan kan godaantotaa jedhamee waatti maxxanfamee jira. Hospitaala Itiyoo Xabiib fuuldiree gara sana. Fuula na fuudhanii geessanii achi keessa ture na tumanii maal jedhanii haala adda addaadha waa hedduu keessa dabarfanneen booda galgala mana fincaanii soomana guyyaa soomni dura jalqabne suhrii otuu nyaatinnan soomee faxiriin otuu anaa faxaruudha daqiiqaa muraasaan duran qabame faxiriin dabarfatee Muhammad sa'aatii 5-6tti waamaa nyaanne dadhabiinsi jira sana keessa immoo nama 2-3 ta'anii tumuunis jira meeshaadhaanis harkaanis maaliis rukuttaa ture. Sana keessatti booda dadhabees ture mana fincaanii ala nageessanuu fuula koo hidhanii jiru. Mana fincaanii keessa ala nagalsanuu akkan bakka ejjedhee taa'u ilaaluuf na gadhiisanii. Alan mana fincaanii xumuree ol ka'uu ifa achirratti Churchill View Hotel jennaantu jirti. Ifa si maqaan Churchill View bobaatuun arge. Bakka hin jiru sanumarraa nan bare jechuudha bakka kamiin hin jiraa kan jedhu. Achi keessa namoonni jiranuu arraba hedduudhaan na arrabsaa turanii. Situ akkana godhe situ akkana godhe waan adda addaa nama mootummaa keessa jira jedhamee kan waan akkana nama mootummaarraa argama jettee waan hin yaanneen nama arrabsu. Maakalaawii keessas yoo dhuftee sa'aatii 12 sa'aatii 16 qorannoodhaan harka nu hidhanii dhaabanii rukuttaadhaan haala adda addaa keessa turre. Ana qofaa miti gaa namoonni achi keessa turan kan kolaafaman kan amma maqaadhaan dubbachuu danda'u jiru. Achi keessatti kan akkana ta'anii. Harki cabee miilli cabee kan hospitaala ciisaa ture. Cabuu qofas miti of wallaalee baatii tokkoof hospitaala ciise kan bahe jira achuma keessatti jechuudha. Nama hedduu waliin turte. Jarri sababa Gaambeellaarraa warri dhufan sharar keessa hidhamanii jiru. Al-Shabaab jedhamanii namoonni hidhamanii dhufantu jiru. Abaawa jedhamanii namoonni hidhaman dhufan hedduu jira. Haala adda addaatiin nama hedduutu achi keessa jira. Wanni si dinqisiisu Maakalaawiin akkasii waa tokko nama hiituu nama tumtu innaan soba jedhanii dubbatu miidiyaadhaan. Gaafa Qiliinxoo jiru argaan ture Jeneraal Masfin jennaan itti aanaa poolis koomishiinarii turan. Jeneraal Masfin mana dukkanaan qabnu maal jedhaa miidiyaatti dubbatu. Mana dukkanaa ana jirutti dhufe na arge.
mana dukkanaadhuma achi keessatti guyyaa 13 alan jiru eegammataa hunda keessa waan hojjetamu nama irra deemee ilaalu miidiyaatti gabbaanaan sobaa waan akkanaan jiru nama balaaleffatu mana hidhaa keessatti namni waa hedduu ta'a maatii arguurraa kaasee namni dirqisiifamee tuumamee maal jedhamee mallatteessamu achirratti manni mallatti waraqaa jaruma baasa waraqaa irratti maal jedha fedhii kootiin himata jecha himannaa koo kana dubbisee mallatteesseera kan jedhu jaruma barreesse kompiitaraan foormii waliin achiin boodaati waraqaan dubbiftuu mallatteesseedhanii si dirqisiisu mallatti mana murtii dhaqnaanii fedhii isaatiin hin dubbi mallatteesse kan jedhu jira isas kan barreesse jira jecha kootiin ani hin barreessu amma qubee dhumtaan ittiin barraasu koote immoo kan eenyuti jedhamee ilaalamuu danda'a sababa sanaatiin haala adda addaatiin namoonni hedduun mallatteessite jedhamee mallattoonni rukutamee mallatteesseen ragaan tokko tun kennan dhufin kan itti murtaa'e hedduu jira gaafa mana hidhaadhaa baanee maakalaabii baanee qaalitti deemnu qaalitti mana keessa seene keessatti nama gara 400 faata yeroo sana keessatti manni 4ffaa jedhama mana sana keessatti nama hedduu jira namni gara 150 lafumarra ciisa jechuudha lafumarra tokko gara kana galaa tokko gara kana galaa akkana miila walitti jedhanii dabooqaa jedhanii cinqiidhaan akkana waliin ciifama namni gara 90 yookaan 100 immoo siree gaaraaf jala qabuun rafa gara kana namni 150 rafa lafarra gara kaaniinis namni 150 akkana rafa mana ilaallaa manni xiqqaadha nama 400 kanaaf mana fincaanii 4tu jira shaaworii mana qaamatti dhiqatan 3tu jira balballi alaansitti cufamee jira hunnoon jira manni qorqorroodha qorqorroo waliin hunnoon al tokko tokko namni kun hundinuu ala walitti akkana ciisinu na'aaf waliin namaa jira qorqorroorra bahee qorqorroorra ala gadi cubu kuma roobaa sitti roobaa jechuudha mana sana keessa faati turre sana qofaa miti keessattuu immoo qaallitti taran ture ijoollee rukutamte turte keessattuu zoonii 3ffaa zoonii 2ffaa amma fakkeenyaaf gurbaa harar tokkotu ala mana hidhaa ana maakalaayittis mana xiqqaattis na rukutanus qiliinxoof qaalitti gaaf tokko na rukunne anatti nama hedduu dhufee gaafataa sodaanna oduunis gabbaadhanii sodaachu gurbaa harar tokkotu ture naannoo awadaay ciroo waan akkasumatti fakkaata gurbaan anuma meeshaadhuma alamaatira dhufu harkatti qabee na gargaaruudha dhufa ana waa jechuun sodaatu gurbaan kaafteeriyaa irraa buna bitee dhuge kaafteeriyaani Gabrahiyoot Fituhi jennaan namuma jiraati hidhamaadha kireeffatee kaafteeriyaa zoonii 2 hojjeta amma Gabrahiyoot Fituhiin kun ana maal dubbisaaraa jedha waan an dubbisu laaluudhaaf cinqama rafu galgala waan namaan haasa'u maal haasa'e jedhanii ana dhiisanii naman haasa'e sana dhufanii waama biirootti waamanii maalittiin haasa'aa turte jedhanii namni maal si duukaa haasa'u sodaachuu jalqaba maaliif haasofnaa achi waamamuudha ama kiroo nyaatumta zuwaayitti si ergina akkana taataadha nama sodaachisuufaat ture annamas immiidhodheen manuma kitaaba jarri qaban kitaaba an barbaadu ta'uudhaafus waan adda addaan dubbisadheen dubbisuu keessas ture gurbaan kun ala maatiin irraa bishaan faa fidee dhufee nyaata fidee dhufe figee dhufee harkaa qaba na gargaare buna bitate qarshii 2 gurguramaadha sana bunne qarshii 2 bitee bunni kun bishaan tutti baay'ate buna moo bishaanii kuni jedhee aarii gannaqe maallaqa isaatiin bite kamitti buna gannaqxa jedhee Gabrahiyoot kun kaatinaadhaan sansalataan jedhamee gurbaan torbii tokko kan manidhaa keessa ture jechuudha tokko maallaqni kan isaati buna jarri gurguraniiru akkamitti sababa barbaada jechuudha ijoollee tokko tokko fuudhanii isa gargaarte jedhanii fuudhanii zuwaayin geessu namni immoo naannoo deemuu sodaata maaliif naannoo bakka inni barbaadetu ta'e bareedaadha kun zuwaayin deemuu maatiin finfinnee faa jiraata haala akkasiitiin rakkachuu jira ijoollee tokko amma Efreem Dhaabaa jennaantu jira Khaliifaaf Efreem Dhaabaa jennaan sirees jaraa irratti waliin nyaanna turre nyaata sireen qabnu malee sireen lafa rafana jarri lamman siree qabu wal bira asiin nama 4 taane siree tokkorra hedduu warcuma keewwanne nyaanna jara waamanii akkamitti siree keessan irratti jara nyaachiftu yoo ammaan booda jaran dhowwine Efreem Dhaabaan hojii hojjeta hojii irraa si ariina ana barumsa barata barumsa irraa si ariina Khaliifaan hojii hojjeta ammaan booda hojii hin baatu amma kana biratti keessattuu zoonii 2 gaafan qaalitti dhufe marsaa 2ffaa qiliinxoodha
zoonii tokko keessa waan ajaa'ibaa hedduu jira. Bulchiinsaan zoonii sana ture ijoolleen namichi Gabra Maariyaam jedhama. Dingaayoo jettee maqaatti moggaafte. Innumtuu isuma fuuldura dingaayoo jettee fa qorannoo irratti gaafa qorannoon wayii gaggeeffamu dhuftee namichumti kun dhakaadhaa namaa miti. Gabra Maariyaam akkana nu godhe biyyi dubbi. In kolfa wamaatti hin fakkaatu. Isuma nama gara 400 keessatti dingaayoo jedhamee namni maqaa isaa jedhu gaafa jarri deemanii warri qoratu dhufee dubbate deema miti. Ati akkana na goote Zuwaayin ati hojiin baatu. Isuma akkana himame jechuudha. Ijoollee waan adda addaa waan jarri godhaa jiran yoo laalte fakkeenyaaf Shannaafi Gabra Mikaa'el jennaan tokko ture. Shannaafiin hin aara. Sirrii hojjetaan jiranu jedhee ala amanii hin aara hin dubbatan sodaatus. Fuudhanii gaafa qiliinxoo sana fuudhanii tumaniin nama guddaa nama gara 55 fa'aa waan akkasii umriin sun tumanii miila fa'aa irratti cabsanii waan adda addaa godhanii ammas walgahiin dhufnaan inni hin sodaatu hin dubbatu. Aariis qaba akkana hojjetan jedhee haala adda addaa keessa nama ture. Namoota adda addaa yoo ilaalte keessattuu mana dukkanaa innaatu jira. Mana dukkanaa gosa sadiitu jira Qaallittii keessa. Inni tokko maammaadhuma jarri waardiyyaa irra dhaabbatanii poolisiin eegu jala isaatu mana dukkanaa jedhamee ijoolleen keessa galti. Achi keessa warra hidhamu jira. Qobaatti immoo taankar jennaantu dudubbee jira. Boodallee miidiyaa irratti baasanii turan. Mana taankarii sana keessatti immoo qobaatti mana sadi jira. Mana sadan keessatti nama 7 waan akkasiitu hidhama. Manni xiqqaadhaa mooraan qabu meetiriidhuma tokkoof walakkaa akkana taate achuma keessatti turu mooraansaa. Kaan immoo zoonii 2 zoonii 8 bukkee kan turte qobaatti jirti. Bakkeedhaan qulfiidhaan qollafamaa ibsaan qabu qorqorroodhaan manni achi keessatti ijoolleen hidhamaa turte. Ijoolleen al tokko ala dhiibbaan itti baay'ate ijoolleen keessattuu immoo warri tokko akka poolisiin baqatu jedhanii qaama ofii milaa jedhaan muru. Qaamaan ijoollee akkana of muranii poolisiin tumtee lafarra ciibsitee kanan arga jira. Maatii sa'aatii 6tti namni kaan amma sa'aatii 6 maatii gaafatama. 6tti ala jarri fixanii galanuu nummoo qobaatti baana. Keessattuu namoonni jarri siyaasaan hidhamanii yookaan immoo sodaatan keessaa nama muraasa ture. Gaafan zoonii 2 ture. Anna zoonii 2 irraa ana mana White House inna mana xiqqoo wayii jirti achi keessa Masfin Abbabee innis achi ture. Andu'aalam Raageenis ture. Namoota sa'aatii 6tti bahantu muraasanu. Daqiiqaa 30 booda daqiiqaa 45 achiin booda sa'a tokko nu godhame achi gaafa ala achi baanu zoonii 2 bahan. Alan zoonii karaa irratti ijoolleen tumamte dadhabanii alatumaan itti baay'atu milaacii fuutee of akkana murte. HIV'n qabamee natti siqeennaan poolisiin fa'aa baqatee dhiise. Lafuma irratti aduu keessatti akkana fa'a. Na keessattuu 2005 yeroo numaa kalaa dhufnu nama sansalataan hidhuun sirriidhaan fa'aa harka nama hidhu. Al tokko kan ajaa'ibaadhaan poolisii qofas miti kan akkana godhu. Maqaadhuma hidhamaatiin hidhamaa duukaa kan hidhamantu jiru. Jara fa'i fuudhanii qorannoo hidhanii akkana balleessite akkana maal torbii tokkoof haa hidhamu jedhu. Akkana baatii tokkoof haa hidhamu jedhu. Maatiif akka hin baane jedhu. Mooraa keessatti harka hidhamuu kana namni dhokfachuu barbaade shirrixxii fa'aa keewwatee deema. Shirrixxii keessatti akkana galfatee as keessatti marxoo keessatti. Haala sana hunda ilaaltu nama tumuun baay'ee jira. Miidiyaa irratti miidiyaan tokko EBC'nis faanaanis dabarsaniiru. Wanni jarri dubbatan hedduun isaa naaf dhugaadha. Garuu waan wal makate qaba. Wanni maakalaawwiitti dalagamu maakalaawwii qofas miti. Sadarkaa maakalaawwii irraan gadi hin taane immoo ammuma biiroo poolisii Finfinnee 3ኛ poolis xaabiyaa ni kan jedhamu Addis Ababa Police Commission bukkeedhuma maakalaawwii kan jiru. Achi keessattis waa hedduu gaggeeffama. Ijoolleen achi keessatti kan harki cabee kan kolaafame kan waa meeqa ta'e kan waliin turre jira. Achi keessatti wanni dalagamaa ture anallee gaafa dura utuun hidhamin torbii tokkoon dura sa'aatii 4f naqalchanii turan achi. Haala sana komishinariin kan ture Hidagoo Siyyum jedhama. Itti aanaan immoo Girmaa Kaasaadha iseen gadda hidhamee waa'ee
ajjechaa yaalii muummicha ministeerratti gaafsan ammeedhaan ammallee wabiidhaan bahe jara lammantu waamanii barbaannaan mana murtii dhiheessu ragaa yeroo singumu karaadhumatti shugguxina adda keera kunne lafatti si buufna callisii taa'e waa'ee mirga muslimaa waa'ee majlisaa maaltu si dhibeeti callisii taa'edhaan jara lammantu biroo keessatti ana qobaatti Abubakariin qobaatti guyyaa tokkoon booda kaamiliin qobaatti waamanii waan akkana godhaa ture jarri waan achi keessatti dalagamus tokko tokko maakalaayidhaan qaallittiidhaan wal makatee miidiyaatti dhiyateera akkuma maakalaayiin dubbatame akkuma qaallittiin dubbatame poolisiin Finfinnee keessattuu sostanyaa poolis xaabiyaan kan Girmaa Kaasaadhaan hoogganamaa ture achi keessatti utuu hidhamaan gaafatan achitti maal taatanii hedduu jiru hidhamaan akkana taane lammanuu waan dubbataniif warri miidiyaatti dhaqee waraabe sana kun bakka kanatti kun utuu addan baasee lammanuu wal keessa wanni makanis akkan jiruun arge gaafan miidiyaa sana hordofu wanni akkanaas ifa bahumsaa sirriidha iccitii ta'ee hafuunis sirrii miti maaliif nama hedduutu waa hedduu ta'ee jira maatii hedduutu bittimmaa'ee jira nama hedduutu waa meeqa ta'ee ajjeefamee jira mana hidhaadhuma keessatti jechuudha haala kanarraa kan ka'e mana hidhaas qofa miti poolisiin keenyas warruma hoogganaadhaan ajajamanii waa hedduu hojjetaa turan jechuudha kun hundinuu sammuu jaraa jijjiiruun waan seeraan ala ta'e hunda seera qabsiisuun rakkina seerri keenya qabu sirreessuunis hundinuu hojii barbaada al tokkotti waan dhumus miti garuu itti xiyyeeffatamee hojjetu.